Gama sagantaa keenyaati osoo hin seenin akkuma beektan haqaayyoo fi abboo buleewwan tiyya mana walitti dhaammannu namni hedduun haadhallee abbaallee as gubbaa qaba. Gariin haadha qaba, gariin abbaa qaba, gariin lachuu dhabee jira. Bakka fedhan yoo jiraatan haqa nurraa qaban. Rabbiin nama haqa saniin dhaabbate nu haa godhu. Yoo waan biraa dadhabdan ummaa teessan guyyaa irraa bilbila. Yoo guyyaa irraa dadhabdan guyyaa takka oolaa bilbila warri fagoo irraa jirtan. Kan bira jirtu dhaqee ziyaari. Kaan isaanii jala gajjadee nun gadhu. Riizaltii isaa addunyaa kanatti agarta osoo akiraan dhaqin. Yoo fi nyaattee hayyoo tee nyaachis yeroo ilmaan tee daara baaftee daara baas waa hundattuu akkas godhu. Inshaallah tun tana. Haqaayyoo fi abboon irraa namuuf fuudhanaas illee rabbiin nu haa godhu kun itti aansuun uummata Filisxeen amaanaa walitti dhaammannu kaa Israa'el lola gartee lafarraa duguuggaadhaa itti labsitee jirti hadha. Hundi keessanuu du'aa inaan hin dagatin obboleewwan tiyya. Akkas rabbiin isaan nassaru. Qocaasin muran jennaan rabbi keessaraa jedhanii kanaaf gartanii hundi keessanuu du'aa hin dagatina. Akkasuma obboleewwan addunyaa irra ilma namaa jiru kamuu akka rabbiin rakkoo baasu yeroo du'aa godhattan yaa rabbi rakkataa rakkoo baasii hin dagatina jechuudha. Gaarii. Eegasan inshaallah isinitti hin dheeradhu hadha. Wanni itti aanu maaliidha? Mata duree illee hadha osoo hin qophaa'in dhufe nuuf folcha. Isinillee hin katabne jechuudha. Qabsoo finiinsuu jijjiiramaa abboomuudhaa isa jedhu ka warri Jawaariif Isqeel Gabbisaa waliin kaahan mata duree argitanii jirtan. Isii tanallee waliin laallaa hara yeroo illee gaggabaabsinee waliin laallaa kun namni bilbiltanii yaada kennachuu barbaadda yoo jiraatan karaa miseenjaraatiin daqiiqaa gabaabduu yaada keessan kennachuu dandeettanii jechuudha. Namni yaada qabdan, gaafii qabdan, yaada gabaabaa inshaallah karaa miseenjaraatiin yoo bilbiltan isin keessummeessaa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo guddoo walitti hin dheerannu hadha Oromoo biraa taate inshaallah isin irraa gabaabsaa. Nuti wanni as gubbatti wal geennee garii waggaa akka namni akka kunoo jaan shaalloodhaan waggaa 10 warra waggaa 10 waliin turre jirraa waggaa 7 irra guddaan keessan sooshaal miidiyaa kanarra waliin turre. Maaltu asii waliin nu fide dantaadha birri asirraa argannaa miti. Wanni asirraa argannu maaliidhaa? Waan rakkoo biyya keenyaa jijjiirama hadha arganne kana hiree uummata Oromoo harka kufe kana waliin jabeeffachuu, waliin tikfachuu, yaada wal jijjiirachuu bakka itti gartee waan tokko beeku tokko irraa baru. Kanaaf hedduun keessa rakkoo guddaa keessa qaxxaamurtaniin wajjin as geenne jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha. Maal irratti haqa dhugaa biyya teennaaf, ilmaan teennaaf, egeree ilmaan teennaatiif, jiruu keennaatiif waan sammara goone jechuudha. Namoota hedduu maqaa dhuufnee abaarra. Namoota hedduutti quba qabaa turre miidhaa isaaniitiif miti, isaan balleessuuf miti. Yookaan ammoo jibbaa isaaniitiif miti jechuudha. Maaltu san goosee wanni kun biyya walitti qabnaa nama bu'aa nuu qabu biyya teennaa bu'aa qabu waliin deemnee biyya teenna jabeeffachuu waan arganne tan akka harkaan hin baane gochuudhaaf isaaniin yookaan gara keenya as deebi'a yookaan nu dhiisa yookaan ammoo waan bu'aa qabu nuuf fiddan isin waliin deemna waliin jabeeffannaa koottaa jennaan malee jara balleessuuf abaaruuf yookaan ammoo jibbaa biriif gosaaf amantii walitti duuluuf miti kana namoonni beektan. Haa ta'u waggaa 7 waliin turre kana keessatti hedduun keenya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi anallee isinillee hunda keenya dhugaa nu hordofsiise nu hundi wanni karaa kana qabanne maali rabbiin gartee abbaa fedhe haqa qabachiisaa. Kun ammoo gartee karaa sheexanaa qabatee rabbiin duddatti gargalee deemaa jechuudha. Dhugaa deeggaruun dhugaa qabachuun duniyaallee akiraallee si gargaarti. Hunda keenyaa obboleewwan tiyya. Nama waan dalage irraa gaafatama. Waan dubbannillee kana namoonni beeka jechuudha. Hundinuu waan dalage baatee rabbi bira dhaqa hin dagatinaa. Nu'uun kun nama gartee asirra wal barre malee hedduun keenya waliin beeyne. Namni wal beeynu xiqqaas keessaa ka qaamaan wal beeynu ka dhiigaa walitti dhiyaanu ka yookaan biyyoomaan yookaan gosoomaa walitti dhiyaanu xiqqaa. Garuu maal tolee nu fide dhukkubni keenya tokko. Doktorri keenyallee tokko waliin fayyina duun waliin duuna jiraan waliin jiraan ummata aadaa tokko afaan tokko qabu hidda walitti aanu isa kana waliin nu qabe ummanni Tigree wajjin ummanni Amaaraa wajjin Guraageen Walaayitaan kan baatan akkasin namu shimbirti jedhan shimbira koola isii fakkaattu waliin barartii jedhan jechuudha. Akkasan gosatti illee deebina amantiitti illee keessatti hadhan immoo ilmaan Oromoo mataanii bakka lama jirra mooraa lama warra mootummaa kana mormuuf mootummaa kana deeggaru. Warri mootummaa kana mormu shimbira koola wal fakkaattu san harraagessa wajjin handarii wajjin waliin baranii jechuudha lama ta'anii xindiidhaan. Nullee akkuma san warri karaa haqaa irgibii nagaa nu maqaan kenna maali irgibii nagaati handarii nagaa yookaan handarii nagaa tagartee bakka masgiidaa fa'aa argattu isii irgibii jedhanii tanama dhiyaattu nama wajjin mana galtu san warra nagaa barbaadu. Irgibii yeroo nagaa agartee isii baasan san jechuudha. Kanaaf akkasii warroonni kaadha biyya tana diiguu deeman akkuma argaa jirtanitti namoonni kaleen Oromoodha saba Oromootiyan ifatti waan kalee waliin dubbachaa baane obboleessi keenya Jawaar Mohaammed akka ilma namaa walii obbolummaa qabna innis an Oromoodha nuun jedhee jira
nu oromummaa kee as fidi jennaani akka kanaafuu obboleessa keenya jennaan jechuudha fedhetu ilma namaati. Yeroo baay'ee wanni waan kana gubbatti hadha warra rafillee warra faca'ellee warra galillee warra amanillee amanina lakkaa'a. Oromoo dura dhaabbannaa Oromoo tanaan mallee ni diignaa ni balleessinaa jedhee namni warra faca'ee galee nama akka Baqqalaa Garbaa fa'a warra akka doktor profeesar jedhaniin kanniin golaa waamee hadhallee namni waamee waltajjii gubbatti dhiyeessee ilmaan Oromoo burjaajessaa jiru isaaf yeroo baay'ee jawaar jenna jabinna isaatiif beekumsa isaatiif miti. Hundi nu agarree jirra. Jabinna isaallee beekumsa isaallee warri hin argin illee arge warri akka isin dura hubanne malee isin duubaan warri hubattan. Maaliif nama kana maqaa dhoofna? Yeroo cufa jabinna isaatiif akka inni gartee jabinna sana ol hin baaneef miti. Uummanni keenya dogongoree lafa badee karaan taane yeroo isaallee akka hin finne lubbuun ilma namaallee akka hin banne qabeenyi illee akka hin banneef. Isaan hoo maal godhaa jiran? Oromoo araa kiiloo baasuudhaaf diina wajjin walii galanii baandaa isa jansan ifatti hojii irratti hiikanii sa'a 24 dalagaa jiran. Amma biyyattiin wanni isin tuquu barbaadu maali? Gara lolatti deemaa jirti. Ifatte jechuudha. Eertiraa wajjin lolli banamuu uumanaaf. Karaa Somaaleetiin ooredii lolli banamee jira. Mootummaanis tankaan fudhachuudhaaf qophii guutuu xumuratee amma yeroo an dubbatu kan fudhachuu ni mala jechuudha. Maaltu kana fide? Wanni Jawaarfaati waggaa kana guutuu iyyaa bayan dhufnee xumurree findhee jirra jedhan biyya keessaa dadhabanii shaneeffaannoodhaan dadhabanii duriyyee magaalaa keessaatiin dadhabanii hattuu ijaaranii dadhabanii kaadiree hattuu ijaaranii hunda isaa dadhabanii diina alaatiin walii galan jechuudha. Ijiptii fi Eertiraan roga arfaniin karaa Soomaaleetiin karaa Suudaaniin karaa Eertiraatiin karaa Jibuutiitiin bakka hundatti ilmaan Oromoo qolaa keessa kaanii keessa jechuudha. Naannolee Oromiyaa irratti wuxumadii hamaa qamadanii Shaabiyaaf Wayyaanee walii galuudhaan ibiddan dhaamne biyya keessa kaasuudhaaf sa'a 24 dalagaa turan jechuudha. Haa ta'u ittiin milkoofne. Namuu waa liqimsee jira. Namuu doolara liqimsee jira. Kanaaf mootummaan Shaabiyaadhaa daangaa irratti waraana guddaa qopheessuudhaan lafoota hedduu keessatti yeroo Mustafaan asirra taa'ee dubbatu kana rasaas dhuka'uu ni malaa jechuudha. Wanni Jawaarfaati dheengaddaa lidatu wajjin miidiyaan rabbaanii adda Profeesar Isqeel Gabbisaa waliin deebi'anii dhufaniif rasaasa diinni keenya nutti dhukaasu eegaa jiran jechuudha. Garee haga qaban harcaatuu biyya keessaa ijaaran dhagaa darbachiisuudhaaf rabshaa kaasisuudhaaf ijoollee barattoota irraa haga qotee bulaatitti barsiisotaatitti warra doktoroota maqaa meedikaalaatiin deemuutitti fincila kaasisuudhaan waa hunda xumuratanii taa'aa jiran jechuudha. Maaltu isaan kana goosise? Dhugamaan biyya kana diiganii cabsanii akka jedhan san mootummaa jijjiiranii mootummaa biraa dhaabuuf mootummaa kana dandanii waa godhaniif miti. Akka mootummaa kana cabsuu miti xiqqoo haga tiisa bal'aa jedhan san waa irraan buufne dhibbaa beekan. Garuu maarree wanna isaan oofaa jiru. Kalee diinaan walii galanii diinarraa waa liqimsanii baallama seenanii kakatanii fi waa hunda xumuranii jiran jechuudha. Dadhabbina ofiitiin wallaalina ofiitiin as dhufanii waan silaa lafa jala godhan waan namni silaa agartee lafa jala dalagee yeroo hojii ol baasee hojiidhaan agarsiisu dursanii as dhufanii dubbatan. Mootummaa kana diignaa akkana goonee diignaa ummata ummanni fincilu goonaa ummata ijaarree jirraa waa mara findhee jirraa jedhan dhufanii fidan. Ummanni ijaarame hin jiru tokko. Akka ofitti ummata akka biraatti ijaaran dhabanii ummanni dhagahee haa itti dhaqee dhuftanii adaa akkasii nullee isin waliin dalanamee akkam goonee dalan akka gaafa sochii qeerroon gootuu san ummanni bakka hundaa ka'ee Wayyaanee irratti fincilee dhagaa fudhatee karaa gubbaa bahee kuun du'ee kuun itti dabru sanitti ummanni baay'anii eegan jechuudha. Maaliif jiruu akka itti qaaloomti jedhanii itti iyyaa turanii nama fixaa jiran jedhanii itti iyyaa turanii ilmaan isaanii irraa yaasanii galaana oofaa jiranii amma kaadireen isaanii maal jetti ijoollee yaatee deemtu kunniin biyya keessa jiruu dadhabanii jiruun itti qaaloftee gibiraa fi waan adda addaatiin mataa garagalchanii ijoolleen alayyaa'aa jirti jedhanii kana olola oofanii jechuudha. Qotee bulaa keessa kana facaasaa turan ganda keessatti ijaaranii jiran
magaalaalee keessatti ijaaranii jiran nafxanyootaa fi warra Shaabiyaa warra TPLF Shaabiyaa fixanii bakka adda addaa keessa naqanii jiran keessaayyuu naannoo Oromiyaadhaa karaa Shaggar kana keessa Bishooftuu Adaamaa maal kanneen bakki hundi wanni isaan hin qopheessin hin jiru kana asiin dura isin himaa turre jechuudha. Eenyu qopheessan? Nafxanyaa afaan Oromoo beektuuf TPLF afaan Oromoo beektu jechuudha. Kun baandaa kenna. Ijoollee duriyyee sooshaal miidiyaa kana gubbaa mootummaa kana balaaleffatan. Warra mootummaa kanarra dhagaa darbachaa oolanii bulan kun guutuun beekaaf wallaalaa warra gartee chee jennaan harree hunduu gurra dhaabde jedhanii fi jibbaa Oromootiin gartee osoo of hin beekne ufarrabsu, ufa baaru, ufa ajjeesuu deemu. Isa kanneen kakaasanii jechuudha. Warra gartee hamileetti godhanii wanni Jawaar beekamuun maali? Nama wallaalaa ijoollee waa takka hin beekne kanneen ati jagna dhee komantii ergaaf jechuudha. Seenaa isaa keessa wanni dalagaa ture namoota beekumsa hin qabne, namoota gartee sanyii biraan biyya keenya keessa jiran qoratee waan hunda qopheeffatee qaba. Warra kaan nurratti ijaaree, mootummaa kana irratti ijaaree, gandaa walirratti ijaaree, ijoollee dhamaatu waa takka hin beekne, namoota siyaasaarraa waa tokko hin beekne, warra jibbaa gandaan namaa qaban. Arsii Harargee irratti, Harargee Arsii irratti, Jimmaan Gujii irratti bakka hundaa wal keessa ijaaree isaan kanneen jechuudha isa hordofu. Deeggartoonni isaa, miseensonni isaa durarraayyuu asiin dura isin himee ture nama lama arguu hin danda'u isin hin jedhamtichi kun. Hayyuuf goota arguu hin danda'u. Abbaa feetan dhagaa gaafadhaan akka ibsiisa. Namni lamaa isa biratti gartee nama inni arguu hin dandeenye. Namni inni ammoo lubbuu tana ittifatuun oofatu nama wallaalaadhaa fi namoota akka isaa bakka irraa dhufan hin beekne. Warra gartee maal jedhaniin nama bakka irraa dhufe hin beekne kana Oromoon abbaa biyyaa yoo taate ni baddanii. Nama ambaa isinii wayyaa ka'alaa. Isin ati baduu mi'ee qoratee qaba. Ati gosa akkasii warra akkasii akkana dhufte Oromoon boru gartee warroota kan ni dhabamsiiftii aadaa qabdii ni qorattii abbaa laakkaattii karaa amantii Islaamaatiin illee akkasii hundayyuu kana hunda qoratanii itti fidan jechuudha. Ohoo jedhee lafaa dammaqa inni hin qaruuf dagatee gatu kun jechuudha. Tokko kana kun wallaala. Wallaala maal jedhaniin komantii itti ergan ati bar jagnaa waan daladdamu gaafa biyya tana qabannee bakka ati waan ati jagni akka keetii beekan akka keetii osoo jiraate jedhanii. Gowwaan kun osoo ati waan feete goote gartee sirraan godhu lubbuuf illee quban qabuun faaruu duubaa itti jira. Kan sadaffaa ammoo abbootii qabeenyaati. Warra yakka dalagan abbaa qabeenyaarraa warroota yakka dalagan kan qabeenya gara illeegaal seeraan ala qotee bulaa buqqisanii diina waliin dalaganii horataniif warra gartee kontiroobaandiin haala adda addaatiin namoota gartee miskiina cafaqanii uf jala galchanii hayyuun isa qofa abbaan qabeenyaa isa qofa beekaan isa qofa jedhanii ganda san keessa jiraachuu barbaadan. Akkadha ilmi hiyyeessaa uummanni kun dalagatee isaan qixxaayee abbaa qabeenyaa ta'u warra hin feene warra namni kun yeroo inni itti dhufu jalaa ol ka'an hayyuu jabaa beekaa godhanii kunniin hundi tartiiba ittiin ijaaramee jira. Ana bal'isee yeroo biraa adda isinii baasa. Akkasiin ijaarame jechuun abbaa qabeenyaatiin qabeenya kee dhabuu deemtaa jedhaniini mootummaan kun qabeenya gartee akkanaa namoota eessaa fiddesiin jedhu wanni dhibbata akkatu jalatti har'aa'ee jira. So isa kana guutuu isaa ijaaranii warroota isaa waliin yakka dalagan warra kalee gartee Jawaarii xibbooti jettaniin xibbootii baatee fidaa ture mootummaa kana shira dalagaa ture. Namni kun hayyuudhaa beekaadhaa addunyaa kana guutuu bulchaa ture jedhanii namoota hedduu sammuu isaa dogongorsanii warroonni sunniin hadha osoo ati waan feete itti himte amma sin dhagan maali maaloo tuqanii jiran kalee mootummaa kanaan faallaa dhaabbatanii jiran. Mootummaa kana dhiitanii achi darbanii gaafa Jawaarfaati biyya keessa jiran san gaafa yeroon gadaan kajaraa san waliin dhaabbatanii shubbisanii mootummaa kana abaaranii jecha namni hin jenneen jedhanii jiran. Hadha yeroo deebi'anii uf laalan maaloo tuqaniiran. Jarjaranii gaafas dhaabbatanii yookaan mootummaa waliillee jiraachaa paartii siyaasaa waliillee hin jiraanne jechuudha. Warri sun martinuu hadheen waliin dalagaa jira. Shaabiyaa waliin dalagan, Faannoo waliin dalagan, Shanee waliin dalagan, Ijiptii waliin dalagan. Maaltu akka isaan godhe wallaanitti ni beekan amma. Galteefillee, ka Oromoo ta'ee dogongorellee, ka dhiigaan nama biraa ta'ellee kalee Oromoo himatee ka Oromoo keessa jiraatellee akka hundattuu baree jira namni. Garuu chaansiin isaan qaban hadha. Maaliif maaloo tuqanii kalee lubbuun namaa akka baddu mallaqa baasanii baajata baasanii qawwee bitanii ijoollee gaara erganii Shanee ijaaranii Faannoo ijaaranii waa margodhanii jira mootummaa kana hin jiga jedhanii abdii eenyu abdii Jawaarii hayyuu beekaa waa godha jedhamee jechuudha. Inni garuu hadha maal godhe jala lafa gadhiisee ani Amaaraa nuun jedhe Jawaar Maamad Gabbayee. Aanaan kiyyaa namni natti aanu Dr. Abiy Ahmad Aliir eegaa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa Oromoo ta'uu namni mormu hin jiru inni illee mataan isaa amanee jira. Eenyutu sitti aana jedhanii kalee maal jedhe lidatu na aanaa jedhe.
kaayoo jedhameen gaafatamne. Nama dogongorsuu barbaada nama. Hedduun namaa adhas nu shawwadu warra siyaasaan beenne kana miliqsuudhaa fi warri tattaafatu ni jira. Obboleessa kan kee warra jedhuuntu jira. Eenyuun muummicha ministeeraatiin. Bakka tana pooyintiin adda isinii tuquu barbaadu. Obboleessa kan kee dhiiftee nama biraa himattee warra jedhu jira. Jecha dogongoraati. Akka jechaa faarsee bulaa. Faarsee bulaan warra ilmaan Oromoodhaa mootummaa kana waliin mootummaa ofii biyya ofii akka ofii jabeeffatan osoo hin taane warra nama biraa faarsu. Wannummaan faarfame jedhu tokko bar waan biraa ati faarsitu. Fakkeenyaaf aboorri amantiidhaa yookaan rabbii kee jedhee faarsu taate rabbi faarsa waan isaan irraa ala ta'e waan isaanii olii tokko yookaan ammoo waan biraa jechuudha. Rabbii isaaniif faarsan. Faarfamaan rabbi jenna nullee.